in bilbilaa fillee bilbilallee narraan kaasu akkuma argaa jirtanii viidiyoolee waliin dalagaa jirru natti mufatee jira jechuudha. Maaf qaaqxee maaf waa'ee kiyyaaf jannaayyuu qaaqxee jedhee akka waan isa hamaa godhee ishee ofittaansee itti fakkaate ani garuu isas ishis qixuma laala. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nagaan kiyyaa isin haa qaqqabu. Qaqqaalii ijoollee Oromoo kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii jireenyi badhaadhaa isiniin jedha. Har'a waan kun maal nuuf qabattee dhuftee jettanii nagaafachuun keessan waan hin oolledha. Har'a anillee waanin isiniif qabadhee dhihaadhe tokko keessaa obboleessa kiyyaa kabajamaaf jaallatamaa Yaayyaa Hopp yookiin immoo Abdii yeroo darbee viidiyoo waa'ee isaatiif waa'ee jannaa maree ture. Viidiyoon ani maree sana keessatti agas mara wanti haamlee nama cabsu yookiin immoo agas mara wanti nama mufachiisu jirallee jedhee yaadu akka mataa kiyyaatti jechuudha. Maaliif yoo jettan namni tokko dandeettii mataasaa yookiin immoo dandeettii dhuunfaasaa yookiin immoo waan itti fakkaate dubbataa ofirraa jechuudha. Fakkeenyaaf wanni anatti tolu yookiin isinitti tolu dhiisuu danda'a. Yookiin immoo wanni isinitti fakkaate tokko anaannatti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Namni kun akkuma bifti isaa addaa yaanni isaallee addadha. Akkuma bifni keenya garaagaraa yaanni keenyallee garaagara. Akkuma bakka nama kamittuu nu hunduu fedhannaan keenya hundi garaagaraa jechuudha. Anis kanarraa ka'ee maal siniin jechuu barbaade obboleessa kiyya Abdii jechuudha. Qeequu yookiin gaccabsuu yookiin miidiyaa irratti gabbaasee waa'ee isaa badaa dubbachuu fedhee miti. Dhuguma jirtu dubbadhee natti fakkaate akka yaada kiyya akka yaada waan kootti jechuudha. Maaliif yoo jettani ani jannaan kuni karaa ittiin deebitu dhabdee ta'uu danda'a yookiin haalli hin mijanneef ta'uu danda'a. Haalli biyyaa fi haalli nu keessa jirru kun tokko dhiisuu danda'a. Agashiinuu afaaniin baatee waan akkasiin jettutti obboleettiin kiyya kun maa sabrii hin goone jedhee dubbata. Ijoolleen illee koomantii naa barreessitan hin jirtu. Ati naannoo isaa dhihoo isaa jirta maaliif qaamaan iyyuu dhaqxee hin dubbisiinii naan jettanii turtanii. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee viidiyoo waliif laallee hin fidnu. Viidiyoo xiqqoo laallee koomantuma walii barreessuudha. Ani yeroo darbe viidiyoo mare keessatti Abdii akkan dhaqee manatti illee dubbisee waahuma jennaa natti hin qaaqin naan jedhee isiniif maree ture. Garuu waan addan baafanneef ijoolleen koomantiin illee xiqqoo nama mooraalii nama cabsitanii koomantii nama barreessuun immoo koomantii bareeda yookiin koomantii fokkataayyuu nama barreessuun mishadha nama jabeessa malee gad nama hin cabsu jechuudha. Garuu aga dandeenye koomantii nama jabeessu tokko osoo waliif barreessine natti tola. Koomantii sana immoo waliyyuu hin barreessinu yoo jenne yoo akkasuma dhiifneyyuu bareedadha. Maaliif yoo jettan koomantii wal cabsuu wal qeequun eenyummaa namaa hin jijjiiru. Fakkeenyaaf namni tokko sooshaal miidiyaa irratti hogguu bahuu yookiin arrabsamuuf yookiin immoo jaallatamuuf yookiin immoo akkasiif miti maal yoo namni keenya waan bareedaallee yoo waan fakkataallee yoo waanuma feetanuu dalagdan maqaa isiniif kennuu irraa hin deebi'u jechuudha. Dhiifama naaf godha nama hundaa miti. Namoonni muraasni haamlee nama cabsaa jechuudha. Kanaaf iyyuu namni haamlee wal cabsurra wal jajjabeessuu yookiin wal sirreessuutu bareeda natti fakkaata obboleeyyan kiyya. Anis akka kanaallee Abdiillee jannaallee isaan jaalladhaa isaan kabaja. Ammallee Rabbiin jaalala dhugaa isaan waliif qabaniif jedhee Rabbiin ija nagaan karaa nagaan ishiillee haafiduuf jedhee yaada. Ishiinillee yoon dhufiifin immoo innillee karaa tokkos ta'u karaa kamiyyuu dhaqee akka Rabbiin wal isaan agarsiisu natti tola jechuudha. Ani jechuun akka nama kamiyyuu Abdiin obboleessa kiyya jennaan obboleetti kiyya akkuma isiniif ibse hammeenyaaf hin yaanne jechuudha. Abdiin garuu maaf akkas qaaqxe jedhee natti mufate. Viidiyoo kana maaliif maruu fedhe beektanii Abdii dhiifama gaafadha. Garuu dhugaa jirtu dubbadhe mucattii mana isaa dhaqxee istiidiyoo isaa keessa teessee hojjette irratti xiqqoo isheen qirreetaa qaba qirna jedhanii ittiin gammanne maaliif yoo jettan mana dubartiin takka keessa hin jirre keessa akkamitti dubreen biraa dhuftee viidiyoo martii kuni aybii nama laaluuf nama dhagahuuf illee haamlee jannaaf illee bareeda miti jechuu kiyya malee hammeenya agas maraa Abdiin natti mufatallee jedhee hin yaanne. Isinillee maaltu sinaqee jireenya namaa keessa naan jechuu dandeessu.
dhiifama dogoggora kiyya ta'uu mala yoon dogoggore dhiifama guddaa naaf godhaa hordoftoonni yaayaa hoopillee hordoftoonni waan koollee hordoftoonni numti kiyya jechuudha yoon balleessee dhiifama naaf godhaa dogoggoruu mala garuu waan dogoggorellee natti hin fakkaanne dogoggoruu mara dhiifama narraa ta'a yaani namni tokko gaa akkuma durarratti seensara sinii ibsee waan itti fakkaate waan hin ta'a laata jedhee yaadu tokko ibsata yaada isaa jechuudha anillee akkasuma yaada kiyya ibsachuu kiyya malee abdii jechuun nama hayyuudha nama gaariidha nama namaaf waan keerii yaadu malee nama namaaf waan badaa yaadu dhugaa dubbachuudhaaf ani abdiin yaani nama waa godhee namaaf kana godhe nama hin jenne malee nama hedduu gargaara nama hedduullee dhaabbata anuma kanayyuu dabalatee akkani guddadhee akkani YouTube kanallee hojjedhu amlee kanatti horateetu isadha ani amata 3 akkas amata 2 haddaan kutee ture agalmoo argadhe hojuma kanayyuu dhiisee ture garuu maaliif dhiiftaa jajjabaadhu hojjedhu jedhee kan na jabeessisa waan ta'eefiyyuu ani kabajaa guddaa siif qaba abdii obboleessa kiyya qaalii maqaa hordoftoota keetii fi maqaa hordoftoota kiyyaanillee dhiifama guddaa naaf godhi dhiifama gaafatuunillee dhiifama namaaf godhuunillee guddummaa agar kanaafiyyuu dhiifama obboleessa kiyyaa bakka jirtutti si gaafadhee jira viidiyoo kan ammoo abdii biraan nagaa haa isiniin jedhee isin gaafadhaa isinillee guddaa naaf galatooma akkuma beekamu kaasiniif ibseellee jira abdiin nama namaaf gaariidha nama namaaf hayyuudha nama kamiifuu nama miidhaa hin qabnedha garuu animmoo viidiyoo kana oguun marawu jechuudha hammeenyatti fudhatallee jedhee dhugaa yaadee hin beeku isaaf bilbileellee akka dubbisu yookiin immoo akka dhiifama gaafadhullee yaalee akkasumallee akka nani dhiifama gaafadhullee intini naan kennine yeroo naan kennine jechuudha abdiini agas mara garuu ani isa mufachiise jedhee waa takka yaadu dhugaa rabbii isiniin jedha akka dubartii tokkootti waan natti dhagahame dubbadhe jennaan kunis asuma teenyeen hunduu yaada mataa keenya kennuu malee waan ishiin taate waan ishiin irra jirtu waan ishii mudatee rakkoo ishii kana beekuu hin dandeenyu jechuudha garuu waan ishiin illee jaalala dhugaa isaaf qabduuf inni illee waan jaalala dhugaa ishiidhaaf qabuuf osoo wal ta'anii osoo wajjin jiraatanii osoo wal horatanii osoo ilmoo dhalanii wali isaan jiraachise umurii isaanii guutuu nutti tola hunda keenyayyuu ijoolleen hunduu jaalala abdii fi jaalala jennaa namni wallaaltan jirtu jedhee hin yaadu akkuma argitanii nama jaalalaaf kabajaa waliin qabaachaa turan garuu immoo namoonni jidduu ni jiru jedhee yaade namoonni jidduu jiran keessaa mucattiin sunuu baay'ee ani itti mufadhe mucattiin suni qulqullummaa ishii dalaguu dandeessi dhuftee istiidiyoo isaa keessatti viidiyoon ishiin dalagdallee yaa'u sooshaal miidiyaa irratti haa baay'atu malee kan dhuunfaa ishiitti hin gadhiifannee dhugaa dubbatuudhaa fi yuutuubuma abdii irratti gadhiifame garuu namni tokko dubartiin mana keessa hin jirtu yoo ta'e ogguu ishiin mana ishiitti akkas argamtu ogguu namni guutuun akkas arguun mucattii sana jannaa keenyaaf ani haamlee ishii cabsaa jedhee dubbadhe malee agas mara abdii mufachiisa jedhee garuu hin dubbanne dhugaa rabbii isinitti hima innaa abdii kiyyaa yoo si balleesse dhiifama guddaa naaf godhii obboleessa kiyya qaalii an kabajaa fi jaalala siif qaba malee yookiin sitti inaaffaa yookiin immoo jannaatti inaaffaa yookiin immoo akkasiin addaan fagaattanii amala kiyyallee aga tokkoon beekta nu akka maatiiti siif immoo jannaafillee waan gaarii waan bareedaa hawaa kanaafiyyuu dhiifama naaf godhii jedhee si gaafadhaa ammallee irra deddeebi'eellee animmoo bakka mana keessan dhufee dhiifama si gaafachuufillee walirraa fagoo bakki jirru dalagatee nama buludha ilmoo nama qabudha fageenyumaafan sinirraa fagaadhe malee tuffii yookiin immoo si cabsuuf yookiin si qeequuf sirraa naasofnee abdii na ammallee irra deddeebi'ee dhiifama guddaa siin jedha obboleessa kiyya